Kalakem balchati kamata na boti gadati Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati kamata ni tabba gadati jirat Sheri goda wala feralle Haala qabatama yeroo ammaa kana Booranaafi Gujii keessa jirran marachuu deemna. Keessattuu adda dureedhaan ijoolleen Booranaafi Gujii haala qabatamaa Gujii keessa jiru xiqqoo irra dubbachuu barbaanna. Keessattuu ijoolleen Booranaa shiftaa shanee kana dhiistanii waan galaniif heddumminaan galata argadhaa jenna. Fakkeenya guddaa ta'aniiranii waan kanarraallee haasofna. Amma namoonni sesseenan sirba aadaa Booranaa kana isin affeeraati. Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati kamata ni tabba gadati jirat Yoyya ijoollee Booranaa seena yoyya ijoollee Gujii seena yoyya ijoollee Oromoo seena abbootii gadaatiin bultu seenaa dhatta cufaa caaltu tadhawa dhibaayyuu qabdu seenaa dhatta cufaa caaltu tayaa gadaa mojji qabdu seenaa dhatta cufaa caaltu waan gadaa haasofna sirbi gadaa faarsa dhatta cufaa caaltu ta'ayyuu jallaba qa'ee qabdu seenaa dhatta cufaa caaltu tasaalaa fokkoo qabdu seenaa dhatta cufaa caaltu abadan teebbisee tabiyyaan alchuu Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati kamata ni tabba gadati jirat yoyya seena Teti apate gulufsi selala Namaloni godaneti dalla fora hamara jara Sadin anamiyane dadaloni imalti jala Ada Booran kinna raba gada imalti jala Raba gada wanjala Yadi tocha Raba gada kinna Ittifan Sinadi damma sibirre wache nama garsisa Ada hamman barumsa barsisa ijoollee barsiisa Ada Booran kinna raba gada tunu barsisa Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati kamata ni tabba gadati jirat Kufika bukhagama na gama sinkubatu Nuwali wali dirre khawaso sa khachufa kubatu Nuwarsi segula kasaye kubatu khaware chichi sa telmatu Nuwar kote bulu kamunu fiti nojatu Fachase tulate nyata gotara galfatu Booranaafi Gujii usikutu dasati Kalakem balchati kamata na boti gadati Booranaafi Gujii usikutu dasati ammarraa haasofnaa dhiifama sirba aadaa Booranaati waan dansaa jechuudha hojiilee dhiyeenya kanatti hojjanne keessatti waan guddaa hojjetame keessattuu lafa Gujii Booranaa kana keessatti waraanni hin barbaachisu lolli hin barbaachisuun Oromoon jijjiirama keessa jira yoo lolli barbaachisa ta'ellee Oromoon akka Oromootti lola malee waan godinni tokkoo fi lamaa fi sadi qofti
lola keessa seenee jeeqamuu fi waan hammaatuuf hin qabu jennee dura dhaabannee ijoolleen teennallee dura aadaa baraara, dura gosa baraara, Boorana baraara, Gujii baraara, biyya teenna baraara. Lolli kun kaayoon qabu, kaayoo malee lolamaa jira. Korri kun kaayoon qabu, Oromoo fi mootii kan lolamaa jiru. Oromoon jijjiirama kana geessee magaalaan geesseera, geessee Finfinneen geesseera. Gaaffii hattee fi jijjiirama hafee fi achumaa itti fufee qabsoo malee ganaa duubaan deebi'anee faashinii kun waggaa meeqa irra darbite namunti bosona seenee lolu argitanii namunti yoo wanni bosona seenee loluuf namni du'uun barbaadu ajjeesuun barbaadu lafa nagaatti jechuudha. Namni wanni bosona seenee loluuf yoo karaa nagaatiin yoo qabsa'uu dadhabe qofa yoo ukkaamame carraa biraan qabuu waajira banachuu hin danda'u, nagaan qabsa'uu hin danda'u, yaada kiyya nagaan dabarfachuu hin danda'u jedhee namni yoo carraa dhabe qofaadha kan qawwee kaasee qawween mallattoo carraa dhumaati jedhee kan qabsa'u. Haalli yeroo ammaa kana haalli kun mijataadha. Kanaafuu magaala keessa karaa nagaatiin koottaa namuu haa qabsa'uu jedhanii Oromoo dhiisii namunti qabsoo Oromoon qabsa'een jijjiirama Oromoo fide kanaan Orminuu galee itti fayyadamaa jira. Orminuu galee qabsaa jira. Kanaafuu bosona deebi'uun Oromoo yoo lolelle akka Oromootti lola malee waan ganda keessa deddeebi'anii akka hojii shiftummaa kana hojjetanuuf hin qabu jennee irratti hojjetaa turrellee akka godina Booranaa Gujiitti jijjiirama guddaa dhufee jijjiirama guddaatti bu'aa guddaa mul'ataa jira. Ijoolleen Booranaa dhiyeenya kanallee galanii waan guddaadha galatoomaa jennaani waan kanarraa dubbanna. Namoota seensisee irraa mari'annaati. Hayyuu keenya nageessa oddoo duubeellee nu eegaa jira. In seensisaa akkasuma namoonni biraallee jiruu nu hordofaa. Nageessaas ergee jiraati. Adiis godhaa jira jechuun. Akkasii waan kanarraa dubbanna. Jijjiirama dhufe kanatti galee nami karaa nami fakkeenya Baalee ka'ee Finfinnee yeroo dhufu Baalee ka'ee nami Finfinnee dhufu jechuudha. Yoo Shaashamannee hin bahe yookiin yoo Bishooftuu hin bahe yoo Moojoo hin bahe ganaa kun madda walaabuutti deebi'ee miilaan Finfinnee dhufaa hin jedhu bakkumaa fi sanaa itti fufa jechuudha. Qabsoo Oromoo dhuftee as geessee jirti. Dhuftee magaala seenteerti, dhuftee Finfinnee seenteerti. Qabsoo Oromoo Finfinnee seente kana bakkuma jiru itti fufna. Nageessa asii ergee ture wannoon keetti sibiraa adiin naan jedha. Dooyyoo seensisee nageessa na eegi dooyyoon duuba seenta. Yooyyaa. Yooyyaa akkam bara fayyaa. Nageenyi badhaadha. Badhaa keessan badhaadha. Badhaadha akkam. Nagaa fayyaa qabna. Gaarii. Atillee galatoomi hojii guddaa hojjattee hojii ajaa'ibaa hojjattee jijjiiramni guddaa mul'ataa jira. Jara keenya dhiira. Jijjiiramni mul'ataa jira. Jijjiirama dhufe kana mee akkamitti ibsita keessattuu Booranaa Gujii irratti waa hojjetaa turre bu'aa amma mul'ataa jiru akkamitti ibsitame amma ijoollee Booranaa galte kana wal qabsiistee jechuudha. Obbo Daani'el Ararii galatoomii ati namsira muuxannoo guddaallee gaazexeessummaa qabuun waan kana dirqamaatti hojii teessan nu seensisee eegatti seenne duuba galatoomii horii bulii deebanii jedha hordoftoota keenya kaaskee jiranii fi warroota sheerii waan kan waliin godhanillee hundaanuyyuu galatoomaa jedha. Akkasuma wanni asitti sirriidha jijjiiramni diqqaan akka baatii lamaan nu goone yoo qaabattee gaaf Jawaar deemee Booranaa gar Gujii dhaqu shirirraatti hojjetan ni qaabatta. Waraan galchuudhaa fi koree teknikaa ijaaranii jedhan. Yeroo sunitti hawaasi kennin ammoo yookaan namootan keenya osoo dammaqaallee hubannollee hin dhabini osoo Jawaariin milkaa'inu
warroota gal keessaa godin kan lamaan keessatti waraanii hafee rakkoon guddoon gaagaamii guddaan uummata kan irra murate ammoo xiqqaanu ilmaan Gujii Booranaa kunniin karaa garaagaraatiin wal qunnamnee keessaan alaan biyyaa wal qunnamneetti xiqqa kanaan nama 40 wayi oli galanii jiranii biyyi isaaniitti kalee nam 19 galee suniin dur nam 11tti ka warru fiyyuu keessa bayi beeta wanni akkilan baqatanii warri tokko ijoolleen baqatee mootummaallee nu barbaadaa jedhanii baqatan laalam nam mootummaa baqatee waraan kan baqatee walamaatu ummat kana gaagaamaatti tuum gaagamii sun jidduu bahetti namni 49 aga amma 40 wayi jidduutti galanii jiranii galata waaqaa lubbuun nama gana dandamachuun waan xiqqoo miti kan dibinni eegi miidiyaa kan jalqabne furmaat guddaa dhufe namootan keen ka waggaa 20 waggaa 10 dul wariin argin ka miidiyaa kan callaa miti miidiyaa kan dudduubaalleen hojjechuu jiran angi ganni isaaniitti namoota gugurdaa ta'anii miidiyuun gugurdaa biyya ta'uu namoota biyya adda adda jiran irraa waliin hojjechuu jiranii guddoo jaarree guddoo wal jaarree waliin akka yaanu akkuma ammaan tan kuno relationshipii walii dhiyeenyi Gujii Boorana garri haa ta'u gosi naannoo sun qubattuyyuu walii dhiyeessuu jirra kuniyyuu muuxannoo tokko yookaan kaayoo tokko yookaan injifannoo tokko maal ennaani durii nuyi namii warri gara horsiise bulaa kun miidiyaa irraatti san gaazexenyummaa seentan malee yoo nageessoo argaa malee annam gar kennaa guddoo miidiyaa irraatti hin argu. Nageessu marga miidiyaa afaan Amaaraallee miidiyaa gargaraallee ammucaa tokko abtaamu jedhaniitti gizee gari miidiyaa Amaaraallee dhufa namum lama argee atiin namkeen guddoon agarru maal ennaani isii haadha soddaa irraa ceeranii miidiyaa kan irra ceerrullee ittiin beennu amma ammoo irra hin ceerru itti dhufnee rakkoo uummata keenyaa ibsaa turre injifannoo guddoo akkuma ammoo dheengaddi ijoollee gara yuunivarsiitii Jimmaa Bureeoraa jirti keenyaa kaachi barsiiftuuf kalloo odeeffannu ummati Gujiisiis waan inni hojjechuu jiru raasa keeyyaanii boson keeyyaanii shiishaatti namii aarsee maali jechuuf caccabsanii ummati gara misooma qalbiin feeti. Ummat misooma fedhu yoo wanni rakkoon jirtu tokkini guddoon an arguu jiramma akkaataa waa irra hubadheetti ummataa fi warri siyaasaa kun walirra muranii jiran ummati nagaa fedha warri politikaan isaanii garkii waraana feeti ummata dhageeffachuu dadhabuu isaanii argaa tanaafuu tanna fakkaate yoo waan biraa qabaatte malee waan dansa argitee kun jijjiirama bareedaadha mee kabiraa wanni jedhuu barbaadu Oromoo yoo lolelle akka Oromootti lola malee wanni yeroo ammaa kanatti akka Oromootti qawween nama gamsiisu hin jirtu abboo siyaasi Oromoo amma Finfinnee seene siyaasumti Itoophiyaa siyaasa Itoophiyaa dhiisi siyaasumti gaafa Afrikaa Finfinnee jira abbaan siyaasa dalagachuu barbaada jedhe abbaan siyaasa hojjechuu barbaada jedhe jettanis warri maal ta'etanis natti bilbilina kanaafuu argitee siyaasaan Finfinnee galeera Finfinnee jira biyya jira wanni namoonni kun baddaa keessa deemaniiti keessattuu Booranaa Gujii keessatti waan kana kanaafuu waraanni kun argitee mee dura Booranaa kan qofaa dhugumatti waraana achi lolan akkanne bar inaaftuudhaan namanna jeeqaa jira beektaa gadhi firra blook godhaa jira na rakkate waan si gaafadha yana carranaa kan isin dubbadha yana gal dubbadhi firra blook godha maan seet wanni hawaasii keen kun ni ubanne ummati wanu banne namaan jedha nu ubanne jira ana hawaasi Oromoo duraallee hubatamaadha duraallee waa hubata ammas waa hubanne jira warri shanee ammoo akka miseensi shanee ka miidiyaa addunyaa kan irraatti manum jir keessa dhiira dhalaanni haasa'u jiru kun hawaasi Oromoo waan hubannee nuun jedha nu uummata Oromoo keessa tokko
wanni warri hawaasi Oromoo wanuu banni jedhu miti ummati Oromoo ubate jira ummati Oromoo paartilee jirti cufaayyuu ruufitti maranii gaachan itti kennanii fardi itti kennanii akka cidhaa akka intala cidhaa manaa galchan hunda galchee jira dubbitan akka dansa hubadhe eegi galchanii irra baanii hawaasi Oromoo galeetti hoodha siyaasa koota gurguradha nutti nu gosteessani nu sabkeessani ayye wanni kalee gargar ilaaltan gargar jedhaniinit jaars guddaa naqala jedh eegi ilmi namaa akka nabi Ibrahim anadiis keessa Quraan keessa dhagaye nabi Ibrahim guyyaa arrafaa jedhan warri amantii Islaam hordofin beekani ilme isaa rabbiif jedhi qaliit ajajaan nabbu'ee jedhetti ilme ofii qaluuf deemu malaayikaan olat fiddee jedhan akka akkas jedhan jaarsii Oromoo tokkin koota yoo dhiigi nama taate naqalaa walitti taraaramaa jedhe bar nagaan laftee santi galaa jedhe kortaan callaa miti bar wanni hubachuu qaba nu hawaasi gabree jedhama jaarsi sun jaarsi guddaa lubbuu fi hoodha naqalaadha yoo Oromoo walii dhiig lubbuu namaatiin araaramte narraa dooti hadhaabbattuutii jedhe laale agas hawaasi keewwa hubate am warri shanee kunini warri miseensi shanee deeggar miidiyaa irraallee bahee yoo orbaato boo jedhee amma akka onana sun sirbitanii dachiin fudhanneedhaan dachiin wal qabsiisanii jedhanii warri kun jeequmsi qaba warruuf jeequ laalam waan tokkositti madageeffan galaasaanii callisee gale leencoon gallaan afaan qabate kamaal gallaan afaan qabate dubbiti hin dhageettaa miti dhagaanye Kongireesii biyyoolessaa taanaan warri duraatiyyuu paaspooraan deemeetti deebi'ee isan eeguu jiranii baandiraa nafxanyaa jalatti okke anuu hidhani jedhanii galan warri kun eegi gala jedhaniin eessaatti eegee aanfannaa yoo dubbiin tun hin ta'in lageeffadhu ayyaan Oromoo irraa laallattan ayyaan laallattootaa miti nuyin hawaasinu ayyaan laallattootaa miti akki shaneen ayyaan laallattoota akka dhaabditan miseensi isaanii ayyaan laallattoota sitti hima gad dhufanii waraanii badda gujiiti Booran keessa lakkifadhaan kailtiraan lakkifachuu waan hin dandeenyeefi Tigraayin seenanii nyaatanii dhuganii galanii jecha biyyi isaaniitti gartaa oggaraan hin gal yoo abiyyiin fan kanu affanan taate yoo mootummaan yaari warri ammallee shakkiin gosaa galuu jira bara ummati laphee baafatee Boorana ka'ee Gujii ka'ee warqiin itti deemuu jira ummatu firra shakkii qaban waan ummatu firra shakkii qabaniif waan hawaasu firra shakkii qabaniif dhaabtanaa shakkii qaba hawaasirra hawaasi ammi deebii ubanni nuyin nu duraa shakkaan tur andugasitti maameta gamii shakkaan tur amma maalin na shakkisiis nami warqii kiiloo aganatti geessan nami simannaa loon itti faan nami simannaa Booran irraa kaanii miishoo Keenya irraa kaanii Itoophiyaa miti ber Keenya irraa kaanii makiina faatanii Finfinneetti itti dhufanii jecha ardhummatu sun deebee dhaabii sun achi keessatti hafeetti ilmaan isaa kabaratti guuretti Gujii kiiloo agana warqee sun tawaasaati tadhaabtanaa simatanii hawaasummat Gujii albuudachii ba'u oriin hin hafne dhaabditu rakkoo mataa ofii qabdu ukaasa bakakko nam dhibiinas dabre taan dhibin irbaatan biyyalaa dabarte kaan kijibaan gollalle taa'u jira jecha akkis ummat isaanii naman warri ummata manu dhaabdi ummata manam dhaabdi ummataa fi dhamamte ummat kan siyaasa dhageeffachuu feenetu akka galaasa dilboofa qaami coomsa callisanii biiseenanii walgayii marsaa afraffaa gumi sabaa taa'u jiran daawidii ibsaatiin shiftaan hoogganamtu tunini aggalte walgayii guyyaa tokko dhiisi guyyaa lama Oromiyaa keessatti taa'uu hin dandeettu gaaf kaan eltiraaf taa'uu dadhabde amma Oromiyaa keessatti taa'uu dhowu boodgaardiin isaanii poolisii Oromiyaati makiinaan isaan tajaajil kennaniif OPDO kennuufii jira eenyu OPDO'n dhibiin Gujii Boorana taguuran tami ta'ammoo kutaa kudhanii tokko tun keessa godin lamcallaa deebisan tun maal kan jedhutti nullee nu kaase maaliif hin callifne calleessi kennini wallaalaa miti beekumsi hin qabna dhaaba Oromoo irratti hin jaarre ammoo hawaasi kennin duunii jenne dubbachuu jira sootunini rakkinaa dhaabdi shane jedhan qabdu ummati Oromoo ifa bilisaan nun duraatti namootan kutaa kudhanii tokko hubatanii jiran nulleen galata rabbi ilmaan Gujii Booranallee yaa huban Kanaafuu rakkinni isaanii ummataatiin galan nama ummatu fi shakki nama laal gaaf Jawaar kadhachaa turu gaaf Oromoon kadhachaa turu qaamsa daffa jetteetti
jisadi guutuu naga Oromoo duubatti isiti. Nami qabsaa qeerroo Oromooti bar. Nami duqeerroo Oromooti bar. Koota lafee teen ka kumshanii gubbataa jennaan jawaa sacrifice of godhe gale. Leencoon hin gale. Nami cuftiin gale. Warri kan aadaa agamiin xuruura agamiin irkisanii Oromootti irkisanii akkam Oromiyaa shakkan akkam Oromoo shakkan eegi galan. Why? Lammeessitoo waa warri jechuu jiran maantana akka kontraat waliin mootummaa Itoophiyaa waliin kontraat wayii qabanii kontraatii sun cabee waraanii galkuun in harcaasanii in facaasanii jedhanii koomii akkana dhiyeessuu jiran. Koomii hin taane. Koomii hin taane dhiyeessuu jiran. Gartee akka aangoo federaalaallee hiratanii eeganii dhabanii meeshaa garaagaraallee akka hiratanii waa hedduu jira daldala hedduu deemaa ture faayidaa makinaallee manallee waan garagaraa nuu kennaa jedhaa turanii waan kana eeganii dhabnaallee gaa namni waa eegee dhabe kana ilmi hamaa yoo waa eegee dhabe lafaa ifidhaanuullee kulleen erga warri aangoollee nuu hiraan jiru jeedhee biyya kana jeedhee argitee mootummaa kana ittiin jilbiiffachiisaallee jirti. Kunillee waan dhossaa isaan keessaa qabanu ammoo beettee warri kun maaster maayindii kun warri shanee kana akka kampaanii hundeessee qabatee naannoo biraa seenu naannoo biraa jeequ warra horrooti. Wallagga keessallee horroon nagaa qabdi. Naannoo biraatti jeeqamee bade. Warri kun ifijaaree bakka aangootti tana ilaa ifa baanyee dubbanna. Dhugaasiin jedha wal dhossuun hin jiru beektaa. Fugguu karaa dhufte dhalchiisan. Warri kun lafa aangootti lafa faayidaatti horroon wal ijaara. Horroo keessallee firaa fiixaa tolaa soddaa wal ijaaran jechuudha. Oromoo irratti. Bakka jeequmsaa immoo qe'ee warra isaaniirraa fagaatanii bakka biraa nagaa dhoogganee uummata biraa ijjeessisanii reeffa nama kennaatiin siyaasaa hojjetan. Reeffa nama kennaatiin asirran yaadi kee maani? Laal maan seete Ameerikaan biyya guddatte yoo biyya tokko loluu feete Afgaanistaan ollaan guban garfagooti Ameerikaan nagaan daldaltiin beektaa miti? Ameerikaan bar nagaan daldalti. Biyyi dhibii duulan. Dhuga. Kunin sistemii suni waan tokko namni hubachiisuu jiru jira beektaa ka ani nama aga waan kana akka dhaabaatti adontanii yoo akkuma mataatti irraa haasawaa jirru waliin namni hubatiin tokko jira. Siyaasaan tunini ta uummata Oromoo hundi keessattuu fargiyoosiin hin ta'ini kaampaanii namaati tanaaf ummati dida. Fakkeenyi gidoo hunda dubbachuu jira. Anan magaal nu jirru kana nam dhibbi faamilii 500 olii jira. Arri kootii guyyaa 5 jettee oti yaamte namni akkan silaalee sibir dabraa jecha. This is a value. Anan magaalan jir kanaat Melbourne nam 10,000 jira. Oromoon. Me godhaa yaamaa jedhu magaala jirti nama ganaa jira. Ameerikaa nama ganaa jira. So ummatii waan kan keessa gari isiin ittiin deemtu dogongor ta'uu arguun hubate. Amma wanni nuuf isantii yookaan Gujii Booranaa deebisanii fi nutti asiin duraatti mucaa isa eenyu nageessoo kan faaddu dubbata malee nam biraatti nagarree dubbii warri dhiiraa cinaachaan dhalchiisanii jettu Oromoon mammaaktee dubbii warri dhiiraa cinaachaan dhalchiisanii. Wanni dubbiin taancuuf cinaachaan dhalchiisanii teentan akkuma dhalaa kaan cinaachaan hin dhalchiisanii isan dhiibadhaa dhalaa nuun jedhanitti namkeen akka nu doon akka nu baqan akka mootummaan Oromiyaan maaqabi nurkaa akkumaan dimossi nurgeettu nurraatti hojjechuu jiranii jecha warri kunin. Yaa dhugaan amma nama keenya ajjeesanii nurratti hojjetanii jeeqanii achi jirra jechuu beeki. Booranaa Gujii keessa jirra. Attenshinii argachuuf nama keenya ajjeesanii biyya keenya jeeqaniiti. Ittiin tadaraddaruu barbaadanii kanaafuu nulleen beekanneerra uummata keenyatti ijaarre uummata keenya himne waan beennellee jarri kun yaada mo'ataan qaban kaayoon qaban otoo yaada mo'ataa qabaatanii walgayii nama yaaman. Mee warri kun mee
Daawud ibsaa gaafa biyya gale Gujiin warqii kiiloo tokkooti birri miliyoona tokkoo kenneefi eeme uummata kana dhaqee laalaa jedhaa Gujii dhaqee Daawud Boorana dhaqee maal dhaqini? Atini warqii Waraana dubbatta. lixallee qaba. Waraana lixallee qaba. Kibballee qaba. Marroo qofa bira maa dhaqe? Ma Gujiin dhaqe? Ka Gujii kanattuu ifiifuu kibbaa qanna jedhan. Maanseet waan jedhu warri ammaan tana mataraadara jedhani wanni ijoollee teenna mukaatti dhanii raasa keessatti wallaalaan dillaala Saawud Afrikaa gal tokko ka baqattummaa keettuuf tokkoon achi qabanii ummat kaan dhibii diinarra nuutocha jedhanii gaafiin shanee amma ati miidiyaa irraa dhageettu ani nama namoota na bilbilanii jira. Ijoollee tanii nadcaasanii ijoollee tan amlaal warri kuni ijoollee kan maal akka godhanii fi dubbannaa fi nu amma mootummaa dubbachuu hin dandeenyu akka isaan akkam feetanii akka mootummaa jedhu ijoolleen tun kalee qabsotel seente arda akkam harki duwwaa galtii hay kontiraatii isaan mootummaa waliin mallatteessanii jira laal askee waan jira horii argachuu qabdii mataan nam tokko kaaboo yoo raasaa galee horii kaffaluu fi qabaa mootummaan naannoo Oromiyaa yookaan mootummaan federaalaa. Nami lubbuu ufiiyyuu kenne deegummaa gosu fi galuu jira horii rakkoo qaba. Eegi lubbuuyyuu kennite. Deegummaan horii maaliif sin jedha armaan duru sitti himee jira waan tokko sitti hima. Gaaf Soomaliyaa deebi'an ka kutaan 11 Oromoo cuftiniyyuu Soomaliyaa deebitee giseeyat barreen jigini gabra garrii Boorana Gujii nami cuftinuu deebi'u. Warri kennu horiin qabu abbaan kennifaan. Warri barate miili taaggala utura hundafaani biyyeen isaa sablatinna waajil seenan. Warri baratini borboriif dhaasii galeetti aga xanxanoofa abba gadaa taanitti hojii ummata qabatanii jecha. Nami tokkiyyoo biyyi suni galee ka barate inum waajil seen siyaasa fufa. Ka hin baratin hawaasuu fi galee gostii irbitee horii ufiitiin deem. Kun daldallu mootummaa waliin diil qabin jiru. Gujiini paawor mootummaa keessa minister hin qabne. Nu ministaan nu qabne diil nu godhin jiru achi keessa. Yoo mootummaa wagaafachuu fedhani koreen shanee gumii kabaanani shiftaa shanee gumii ta Finfinnee ciifti sunini gaafachuu danda'u qabdi. Nu miti nu ummati kennin hinduin jenna nu ummati kennin hinduin jenna nu ummati kennin hadandamatuuti jenna nu hawaasi Gujiif Boorana qara lol irra nafne lol gosa irra nafne lol dhibinutti nu himina dubbiin tani warri ammoo nigdi dhibiif nu keessa bananii sun ammoo nu halkanii guyyaa irraa duuluu qabnaa gosti ta'e dammate waan dansa tokko kan irraa siimu abbootiin gadaa lamaanuu Finfinnee jirti anyway resulti gabbaa borii 15 dhageenya warri godaanuyyuu jildhadhabe dabballee mata buufatti namin guuranii karaa gaariin ittiin dhufee sila gumaati ittiin dhuf cufa shiftaa keeciisa rakkate ummati kunin amma waasi gar liiban kunin amma gaadoo dhukkubtiitte tokko Booranaan seeni gamkaani shiftaan ijoollee baratti guurte gam nageelleetiin gumii eldannoo guutuyyuu bulchiisiin hin jiru naannoo Oromiyaa moo naannoo Kutaa Shanii moo naannoo Federaalaa moo naannoo OLF moo hin beektu maaliif makiinaan seenin jiru bulchiisi kamuun seenu nami nam danda gale nan daafanaan galee niitii dhaanee jedhan warri namoo hawaasum karee harki nyaachisee kee turkana deebi'ee jeequmsitti buusa amma wanni milkii tokkini ijoollee gar dirree kaachi murtii calla malee ijoolleen gam liiban jirtu gam nageelle jirtu nami agagana namam 19 fi 11 nam 30 gam liibanii galte beeki. Warri qara horiillee keessa bahe warraallee keessa bahe mancuuf irra guban jecha kan irraa tan mootummaan man deebifnee jaarraa jechuu jira nu inkisaaraan kun hin kadhufa dhufuuti duuba namoonni na dhibuu jira duuba wanti akkasi dubtun hin tana nuyin ammoo wanni nu jennu silaabtuu dubbiin aganuma warri kun nu malee maqaan isaanii nutti sanii beeka nu malee chochootanii waan jedhuuf malee wanni gam lama sirbi guchiitii miti wanni kun lubbu namaatiin dhufte lammeessoo ijoollee ta'e wanni dogongorsiisuun jirani maalidhaan kakuu waan jedhan tokko jiru irbuu ani waraan hin seenne leenki jiru irbuun tun maali kan jedhu barkan cufaa nama waraan kan kee turgaafachaa ture daawwit irbuu kan seene jedhee gaafadhani akka Oromiyaan walaabummaa taatu takka biyyi sun hin seenne daawwit kakatmoon kakan irbutan galaasan kakatmoon kakan no gaafi bar ya kakatena jedhan eegi warri kakat cufti waliin kakatena jire
Maasi jedharre. Ya kakatanii naan jedhan eegi kakatanii warri guddaanu kakat imaami guddaanu iyyuu ati eegi baasariin guddaan kakateeyyuu gale atiniif warri ordoftooti maan irra eedde waliin galuu malee. Kaan dhibini wanni warri konfiis namaan godhuu jiru tokko asirraa dubbadhee sii gadhiisa alleen bakka wayii deemuu jira. Maali wanni warri namaan ammaan ta'u warroota miidiyaa isaanii kan irraa taasaanii ka dandeettii nama amansiisuullee hin qabne dandeettii abbuun fakkaata ilmi beekta ilmi garee abbuun fakkaata warri nama amansiisuu hin dandeenye asirraa mataan nuwatu fedhu waan tokko jira waan isaan jedhan OPDO mataa filatee sin jedhan Daawit Gandi 1997 yaseennu filati Marara 1991 yaseennu filati bar paartummaan Oromoo ta Oromoo filattee hin jirtu paartummaan Oromoo ta Oromoo filattee hin jirtu amma achiyo filatelle kota walii gallaa kota waliin simannaa kota walii yaanaa wanni Oromoon jettuufi amma achi filannaa jetti malee Mararaan eegee an arge okko sumaa durtaa yoo hidhameellee gabbee gan shanta isumaa durtaa yoo Ameerika dhaqeellee isumaa durtaa okkollee Mararumaa durtaa kaalle Daawitumaa durtaa Asmara jirtee Uganda dhaqxe Daawitumaa durtaa kaalle Galaasa durumtaa OPDO'n at least abbootiin gadaa kenna hoo abbootiin gadaa kennee bara saddeeti sun otomaatik ammoo OPDO'n gandi 27tti pirezidaantii hagam gooti. Isuma sana dursaa jira akka. Isin demokraasaa ummat dhageetire waan ummat keedem warri kaan bar boson jira. Kaan Naayiroobii fi Ameerikaa ijaarame saatilii ijaarame yookaan maaliidhaan Minisoota Oromiyaa xiqqoo baananii ijaarame warri kaan Eltiraa jira. Jijjiiramuun kana quban qaban sirni gadaa kabaananii yuqum hin qaban. OPDO'n at least meelaala. Me pirezidaantii gadhuuf ka Oromoo 8 jalaale. 8 jirtu OPDO'n. Ammaan tallee dhiyoo tallee gumii sabaa ta'anii Daawitumaatti itti deebi'an. Mugaabumaa miti namu bitta namu yoo itti dhubaan dhufte namu mugaabe maaliif nu soban nu amma ummata sobamuu miti ummata addunyaa tan irraa wa beeku ummata afaan shan beeku ummata gugul godheetti akkamiin qabsaanami jedhee wa itti himuu danda'uu miti. Arfii gabar ar mucaan Gujii ammi bar baay'inaan al hin jirru Gujiillee Booranillee namum xiqqaattal jiru isumaaf nuti isan irra hedduu siyaayyuu malee nu agi xiqqaan kun gaa ummati kee waan biikee jiruuf hin hubachiif. Maaliif oma yakkinee achi hin baane. Tanaafiyyuu warri am wanni isaan namaan soban eenyu filatee OPDO eenyu filatee Daawit eenyu filat Galaasa eenyu filat Leenco ODF fedhe paartii jaarratee paartum isaa filate ammi gana ummat filachuuf seenani jeequmsi hagan gamaaliif bo yoo ofii konfidensii qabani akka paartii galmaa'uu qabanii miti waraan galchanii yoo ummata abdatan ummati Oromoon waliin jiraa yoo jiran akka ummati Oromoo ammoo warri waliin hin jirru guyyaa guddaan asitti himuu jira dhageeffadhu. Biyya alaa keessa maddi isaanii goggogee jira. Biyyi keessallee namni shilingii buusuuf hin jiru. Anammoo waan rabbiin kakadhu Gujii Booran keessa kan maantan deemanitti kaardii tokko akka isaan hin argananii shakkiin qabu. Because waan attochite eege namaa taantee nam dhukkubsabee waan OPDO'n nu tochikanirra. Asirratti waa yaadadhe abboo dubbii gaarii kaache dhugaa dubbachuudhaaf beekii. Diinni biyyi lamaan adoo Itoophiyaa Sudaan wal waraante booji'aa yoo qadde rasaasa itti laakkoftee ajjeeftu. Dura harka kennii jettaan seera kun seera waraana addunyaati. Nama kee dhiisi nama afaan kee dubbatu dhiisi. Harka ol baasi jettaan yoo inni dide rukutta jechuudha. Seera akka seera miliitariitti. Shiftaan shanee kun hojjataa mootummaa yoo arge ila hojjataa mootummaa yoo arge. Aidii laala jedhan hojjataa mootummaa yoo laale rasaasuma mataa silaakkaa jedhan bari of ijjeessaa jira bari argite tokko jedhe akka uummati isaan jibbulleen beekanii hin saaman qawween saaman nama amansiisanii nama bulchuurra sodaachisanii akka kunoo terroristii warra kunoo shororkeessitootaa kana sodaachisanii waa dhaga'e beette wallagga amma nami qotiyoon qabu jedhan waan lafaan qotatuun qabu jedhan marroo irraa fixeera. Alaqqalatee dhugaas hin jedha
ummati wallaggaa bayeen dubbatu male qotiyoon qabu jedhan ummati waan qotatuun hin qabu. Waraanni kun beektaa Gujii keessallee re'ee lafarraa fixxee horii bakka hidhaanaati jiboota falan kana warri badda'afa agadaa boqqollootti ciree horii achitti falee gurgurata. Horii kanatti dhuftee qalannee nyaannee irraa yoo dhiira teete koottu jetteetti bilbilta abbatti. Ila wanni siin deemtu waan badii waan diinni nama hin goone. Kana nama goote jechuudha. Jarri kun akka yaadallee hin fudhatu akka uummati hin beennellee hin beetti akka uummanni siin feenellee hin beetti akka uummati hin jaalannellee hin beetti wanni siin deemtuun humnaan afaan qawweetiin sodaachinnee sii galee ijjeefnee waanuma diinni biyya biraatii dhufee biyya tokko weerare hin goonettu namarra goote jechuudha jarri kun. Kanaafuu biyya teenna keessaa baduu qabdi isiinuu waa ifi beeksifatte dhootte jechuudha. Kanaaf dubbii afaanis fudhadhe jarri kun qawweellee hiitte uummatarraa fitte qawweesii hiitte kana beetta hin gurguratti hattuudha beetta jarri hattu horii namaa qaltee fitte qotiyoo namaa qaltee fitte qabeenya namaa saantee fitte dubartii namaa saantee fitte amma tana qabsoo deebiseera waan kanarra yaada qabaate si deebise ilaalaale warri akka qabsootti hin jirre ifa bilisa uummata Oromoo hundaafiyyuu kan bir bahe dabri nami eegi Oromoo wanni isiin qabdisi maali beeka beeka addunyaan nu baanu Human Rights nuti yaane akkan armaan dur hiriiritti baanee ummati Oromoo dhagaamuu qabaa jenne baanu warri barat sunii walii dhufeetti United Nations jaarrateetti maali jaarrateetti Human Affairs jaarrate Oromoon hin qabdi ka Oromoo sun dhagaa'u dida waan tokko nabi nu hubatanii jira baadummeef shiraaroo tanirraatti namkum 180 du'i eegi baadummee kanirra nama gamiin mataa'e nami qaamirrati ka duudhiisi sunu insurance hin qabu ennu shiftaa insurance beese baat warri bar maallaqa gaafachuu jira they are dealing bar diilii jirani wanni bar waan diilaa jiran malee wanni atlaal wanni Oromoo galuu isaan dhowwe hin jirtu wanni Oromiyaatti isaan galuu dhowwe hin jirtu gaafii war kanaa miseensota war kana yoo karaa keessaatiin akkuma obboleeyyanillee akka feetellaat waliin akka soddaallee akka biyyaallee nam jajjabaallee waliin haasoftu gaafiin isaanii waraanii faca'ee jira waraanii federaalaati miti waraan shiftaa raasaa qabsoofture warru fi galuu qaba qabsoon karaa nagaa taati waajir dhaaba seenuu qaba dhaabdii waajir isa jaarratte waajir dhaaba seenee wafalmuu qaba malee wanni inni OPDO seenumaan waraana dibilisummaa uummata Oromooti bar waliittun deemu waan waliittin deem waraani kaan ka dibilisummaa uummata Oromoo tobo kaan OPDO ODP so waraana dibilisummaa uummata Oromoo karaa nagaatiin qabsaa karaa nagaatiin yoo ka qabsaa taate waan filaf kaa'ee waajiri isaatii fi hawaasa ofiitti dammaqsee fi chocho'uu qaba eegi hawaasa ofirraa akka hin qabne argeen duuba jeequmsi godhe nami laal eegi hawaasa harka of hin qabneen dudduuba maal taate jeequmsuumtaa jecha. Dhugaa mee gabaasiiti keessattuu uummata keenya ora bulaa deebana ani ori bulii deebanii akkum jedhe keessumaatti nu ilmaan horsiisee bulaa kun nami daangarri jirtanii nu bonaallee irra nafnu oolaallee irra nafnu dhukkubaallee irra nafnu mangisiin kulleen iyyeessa ka Afrikaa cuftii kadhaa deema nu jaaramuu qaba nutuuf jabeessuu qaba alaaf keessaallee wanni isan jirtan nami biyyi keenya qawwe namirra hiikuu jirti qawwe teessanii fi kalaashii keessan harkaa qabadha taataaqii fi ummatii jirtanii halkaniif guyyaa ofirra eega wanni nam galaafatti malee waan bilisummaaf deemaatii miti wanni kun waan galaafannoo namaatiif deemaati wanni nu arguu jirru rakkoo gosa tokkolleen isaan dhukkubsuutti hin jirtu isaan arguutti hin jirtu mangisiillee hin dabsattu tanaafiyyuu dhaamsi kiyyaa gabaabaan armumaan tana ora bulaa deebana atilleen galatoomis hin jenna obbo Daaneeli horii bulii deebanii halkan gaarii wal hordofna. Fayyaa ta'e horii bulii deebani nagaatti. Mee nageessa oddoo duubee yeseenuu fedha si argaan jiru yoo mul'attu teete tokko baanan tana barreessime
Okay, namoonni yaada kennachuu barbaaddan gabaabsinee jechuudha. Daqiiquma lama lamaaf nama hanga ta'e irraa fuuneeti sagantaa keenya raawwanna jechuudha. Okay, Ahmed. Ahmed Shami Muhammad. Neetirkiiketti hojjetu moo hin seenne itti aanu ሰውነት ካሜራን ከሙልጠቱ walumaa duubaan dabareedhaan akkam naguma naga fagaattee jirte ammoo as dhiyaadhu ka gara kaameraa as dhiyaadhu ka telefoonaan narraa achi fagoo jira ahaa telefoon sirraa fagoo jira ayyee makina oofaa jirta si'a makina oofaa dubbachuun illee ni rakkoodha seeraa miti mee yaada kee gabaasiti tan duraati aboo tan duraati waan isin jiru galatu waan gaariidha bagarabbi atuu si fayyiseen siin jaabo heddurra dhukkubee ture moo aboo bagarabbi si fayyisee gaafa duraa sanni si dhukkubee gaafa namoonni fayyine gaafa duraa tokko numa dhukkuba amma bagarabbi si fayyisee atilleen bagarabbi karaa sirriirra si deebiseen siin jaa dhagayi namni keenya wanni beekuu qabu manni Oromoodha namni dhugumaan qabsoo Oromootiif deemu hoggaa akkam re'ee namaa qalee nyaataa hoggaa akkam dura Oromoodha reefu godhamee hoggaa akkam miidhaa uummata qabsoo Oromoo jechuun maal jechuudha bari hiikuma waan tanaatu namni keenya haa beeku namni qabsoo Oromootiin godhachuu akkam Oromoo miidhame egaa Oromoon qabsaa'u jira waan dur dabresan akkamitti hanganumaa uummanni Oromoo hafuura fudhatatti jiran malee namni waan qaburratti itti akaafee kaaba midhaan kana ilaal akka guddatu itti jalaanii midhaan dhalu godhanii jechuudha yoo dhugumaan midhaan barbaada hello bilbil yaa neetworkiin isaa yaada bareedaa harkaa qaba ture neetworkiin isaas bilbilli isaas sirrii dhagahamaan jiru namitti abdiin koo rabbi akkuma okay no answer this video jedha okay Ahmed Shami kan jedhu okay okay kameraan kee fidu mu'ee kadir no answer jedha okay dheeressaayiticha si ergeera
dheeressaa isaa si ergeera. Kanaafuu qabsoon deebitee Finfinnee galteertee Finfinnee jirti jechuudha. Biraa fagaachuu miti achuma itti qabsaa'udha. Malli duuba deebi'anii uummata afaan faajjessuu, uummata ajjeesuu, abbaa irreetti ta'anii abbaa irreelleen bareedaadha. Shororkeessaatti ta'uun farrummaadha. Shororkeessaa taate jarri uummata shororkeessaa jirti. Aangoo abadduufi malee